Irreechi hora Finfinnee boruu hin gaggeeffamaa. Irreechi hora Arsadee iftaan hin gaggeeffamaa. Horoonni lachuu baay'ee miidhaganii jiru. Haala addaatiin qophaa'anii jiru. Horri Finfinnees haala addaatiin bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin qophaa'ee jira. Horri Arsadees haala addaatiin bulchiinsa magaalaa Bishooftuutiin qophaa'ee jira. Hundi keessan iyyuu dhaqaa itti irreeffadhaa, gammadaa, waaqa galateeffadhaa. Eenyummaa keessan agarsiisaa isiniin jechuun barbaada. Irreechi kun Waaqayyo nu gargaareera, nagaadha. Ayyaana nagaati, ayyaana galateeffannaati, nagaadhaan xumuramaa. Waaqayyo immoo nu faana jira. Hundi keessan iyyuu akkuma ammarra miidhagdanii mul'attan warri qe'ee jirtanis miidhagdanii yaatanii miidhagina iddoo lamaan kanatti uumame keessatti qooda akka fudhattan isin jajjabeessuun barbaada. Qaamolee kana keessatti dirqama keessan bahaa jirtan hundi keessan iyyuu dirqama keessan sanaaf jabaadhaa itti fufaa isiniin jechuun barbaada.